Hi, dhaggeeffattoota hordoftoota YouTube chaanaalee kootii akkam jirtan naguma keessanii ani jira galata waaqayyoo haa ta'u marree ayyaanni faasikaa gargar nu fageessee nyaanni dhugaatiin nutti baay'ate marree adda fagaanne dhiifaman isiniin jedha baga irraa haftan faasikaan darbe baga irraa haftan jedhamu mitiire ijoollee musliimatiin immoo xoomin keessan hiikkachuudhaaf gaajira bultii 8 akkas ta'e baga ittiin singee baga sa'aatii kana yeroo kana baga geessan sa'aatii kana yeroo kana sekondii kana ga'uun keenya gammachuu hamma kana hin jedhamne deebi'ee viidiyoon biraatiin ufee jira viidiyoon koo kanarraa wantoota beekurraa waa xiqqoon siniif qooduuf dhufee jechuudha gidduudhaaniin akkaataa nyaata itti hojjetan wanta beekurraa sinii qoodaa kan ture ana Bashaashaa Sabboontuu Oromiyaatii warri YouTube chaanaalee koo hangayyoon aga'uu na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma sinan jaaladha sinan kabaju warri haaraa dhuftan seenaa nooraa maatiinaaf ta'a na jajjabeessaa sinan jaaladha lammii koo dhiiga koo sinin jedha har'a kallattumaan gara viidiyoo hojjechuudhaaf ufetti sin dabarsaa jechuudha isa kana ijoolleen warri beektan hin beektanii warri hin beekne immoo akka itti fayyadamtaniif sin agarsiisuu dhufee jechuudha inni kun maqaa isaa siniifan maxxansa maqaa isaa koomentii jalatti siniifan barreessaa qoricha fuula keenyaaf nuuf ta'u jechuudha amma ijoolleen tokko intini wantoota garaa anaanuu qabeechuudha wantoota hedduudha kan viidiyoo biyya arabaa viidiyoo hindii dhageeffanne kan fuulli keenya nu badee jechuudha ijoollee hedduun kun dinnicha dibadhu jedha kun kaarotii jedha kun timaatimii jedha kun loomii jedha kun damma sukkaara jedha kun bakka dinnicha affeelamaa jedhanii bishaan dinnicha dibadhuuti daqiiqaa hamma kanaas irra yaaturu jedhanii sukkaara fi damma jedhanii hirdii fi damma jedhanii wantoota garaati kan fayyadamaa turanii jechuudha anis bishaan dinnichaa fayyadameen ture maalifan fayyadamee xalaa duraan fuula keenyarra jiru san hin balleessa jedhanii barsiisanii dhugaan itti fakkaate garuu ijoollee tasmaama'uufis ijoollee ta'uufis hin jiraachuudha qorichichi kun dinnichi jechuudha garuu iyyuu qorichi inni har'a qabadhee siniif dhufe kuni mana hakiimiitii sinii kennama afaan Amaariffaatiin sadaliyyee isa jedhamu san jechuun ijoollee biyya arabaa jirtan mana hakiimii yookiin iddoo qorichi itti gurguramu achi kan namaa kennamu jechuudha achi bitachuu ni dandeessu qorichicha kana maqaan isaa afaan Ingiliffaa fi afaan Arabiffaatiin barraa'ee innaa maqaa isaa akkuma jiru kanatti siniifan maxxansaa jechuudha innaa qorichichi baay'ee faayidaa guddaadha qaba isa kana fakkaata amma asumarraa viidiyoon hojjedhe kanarraa kaaftee raawwattee isa kan odoo mana hakiimiidha xinaa kennisiin jetteeni sii kennanii jechuudha fakkeenyaaf kanaanillee milikkeeffachuu hin dandeessa itti fayyadamaadhaan siniin jedha ana waan na fayyadee ofii kiyyaa waanan argiifane dura fuulli kiyya tabalaasha'ee ture baay'ee gugurraacha xalaa jira shif jedhee narratti yaa'ee jira nyaata son hojjechaa jiruun gara alaatti gadi baa waan ta'eef yeroo sanitti aduudhaan wal qabatee raawwate gugurraacha'ee bakkatti shif jedhee narratti ba'ee ture namni tokko immoo aaraa fi yaadarraan kan ka'e xalaan itti heddummaatee baa fuularratti shif jedha
waan akka hooksisuufaa yeroo qaama biyyi arabaa miti yeroo kanafaa baay'ee nama nyaataa jechuudha. Innaa qaama kee jechuun fuulaaf qofa osoo hin taane iddoo gurraacha ta'ee iddoo qaamni kee bifa kan duraaniitirraa garagar ta'e jechuudha. Maaliif harka kee ta'uu danda'a, morma kee jala ta'uu danda'a, fuula kee ta'uu danda'a. Qorichicha mooyyaa akkamitti akka itti fayyadamtu tartiibaan asitti himaa. Like, share, comment gochuudhaaniin na jajjabeessuu hin irraanfatina. Wantan ofii kiyya itti fayyadamee wantan qabatamaadhaan ofiifillee fayyadamee ijoolleen biraanis kanan bare goddanyoota kiyyarraa ijoollee ollaatillaa isaan immoo ani faayidaa guddaa naaf qabaa jechuudha. Maaliif silan fayyadameef jechuudha. Ana faayidaa guddaadha kan naaf kenne jechuudha. Faayidaa hamma kana hin jedhamne. Qorichicha isa kana erga bitatteen booda keessa isaa baasee tanas agarsiisa. Ani amma xiqqumatu hafe fayyadamee jira. Parsantii 25 fuula keetiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee siniif galee jedhee abdiin qaba. Qorichicha hin bitattaa. Erga bitatteen booda galgala innaa raftu duraan dursitee fuula kee saamunaadhaan qulqulleessuu qabda. Maaliif guyyaa fuulli keenya awwaarota hedduu baakteeriyaan hedduun irra taa'uu danda'a. Baakteeriyaan nuti ija keenyaan hin mul'anne ni jira jechuudha. Baakteeriyaan qaama keenyarra osoo nuti hin beekin kan taa'u jechuudha. Innaa fuula kee galgala sirriitti dhiqattee ni goggoskitaa. Erga goggoskitee fuula kee osoo rafiin dura jechuudha. Isa kana hin bantaa xiqqeessitee jechuudha. Xiqqeessiteef iddoo amma isinitti agarsiisuudhaaf xiqqummaan fuula kiyyarra godha. Xiqqeessitee iddoo gugurraacha san hin dibatta. Iddoo gugurraacha isaan fuulli kee jechuudha. Ani yaaduma isinitti agarsiisuufaan ofitti dibaa jira malee gugurraachi isaan irraa badee jira. Garuu fooliin isaa baay'ee foolii badaadha. Maaliif qaama kee isa duraa salaa badee san deeffachuudhaaf immoo dirqama qoricha xaqqamamuun ofitti fayyadamuun baay'ee bareeda. Ani kanaan bite birrii biyya Beirut yookiin Libaanoosiin birrii 17 bitee jechuudha. Baay'ee salphaadha gatiin isaa dhugaa dubbachuuf. Garuu faayidaan inni siif kennu faayidaa hamma kana hin jedhamne. Fuula kee kan duraa salaa badee san siif deebisa. Ofii kiyyaa silaan fayyadamee arge wantan yaalee wanta ana fayyade tokko malee wanta ana fayyadne tokko namni biraa akka miidhamuuf hin dabarsu jechuudha. Yeroo hundaa waan qabatamaadha kana isin dabarsaa jiru. Innaa galgala erga fuulli kee dhiqattee fuulli kee fooxaadhaan goggoskatteen booda isa kana hin dibattee bulta. Aduu bultii sadaffaa galgala yeroo hunda dibatta. Ganamas immoo kaatee saamunaa fuula keetiif si ta'u yookiin fuula keetiif mijataa ta'een fuula kee hin dhiqatta. Ana aduu bultii sadaffaa xiqqoo na gubuu qabe. Aduu bultii afuraffaa kana caalas na gubuu qabe qorichicha fuula kiyya. Maaliif innaa na gubu san qaama kiyya kan duraan haala tabalaasha'e san yookiin kan gubate san yookiin iddoo gurraacha ta'e hafe san isa haaratu jala margaa waan jiruuf jechuudha. Innaa aduu bultii shanaffaa mooyyuu siruma rafuun dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na gubee siruma rafuu dadhabe cakkaneetuma rafe. Aduu bultii torbaa dibadhee baay'ee na gubee baqa wannuman ta'uun dhabe dhugaa waaqayyo wannuman ta'uun dhabe ka'ee tana fuula koo dhiqadhe baqaa dhiisee jechuudha. Kazaa aduu bultii 8-9 akkas fuulli kee xuquun qabdu harka keetiin irraa quncisuu hin qabdu. Maaliif ofuma isaatiif inni qunca'ee hin kaayu. Ofii keetii inni hin kaka'a. Iddoon gugurraachi suni sirraa kaka'a jechuudha. Sirraa luqqa'a. Luqqisuu hin qabdu. Guyyaa baaziliinii dibachuu qabda. Baaziliinii jechuudha. Maaliif baaziliinii sanoo dibatteeyyuu baay'ee si guba.
maaliif hooqus hin qabdu iddoo sana hooyite tarii qodaa keetirratti yookiin qaama keetirratti miidhaa sirraan ga'uu danda'a. Baaziliinii qofa dibattee dhiistaa. Erga baaziliinii qofa dibattee dhiistee hanga bultii 8-9 ofuma isaatiif sirraa ka'a. Qaamni kee sun iddoo sirraa ka'e sana ofuma isaatiif hin jaajja ka'ee qaamni kee qodaan kun jechuudha. Iddoo ka'ee sirraa jaajjisan suuta jettee akkatti kaasta. Garuuyyuu harka keetiin akkatti qofortee kaasuu hin qabdu. Baaziliinii hoo dibattee ofii isaatiif hin ka'a. Kaza yoo si garuuyyuu si guba yoo si gubuu baate yoo si naca akkana jette immoo qorichicha kana hanga ji'a tokko itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Garuu erga sirraan badeen booda iddoo gugurraachisu sirraa badee fuulli kee fuula bareedaa fuula duraan isanitti erga si deebi'een booda lammata hin dibatin maaliif sirraa badee jira jechuudha. Inna ani amma hafee jira kanaaf isa kana gaafa natti deebi'e tarii ta'us danda'a garuu hin beeku gaafa natti deebi'een nan dibadha jedhee ol kaawwadhe jechuudha. Na suuraa isaatiifis maqaa wajjiniinuu viidiyoo kootirratti sinifan maxxansaa achi ilaaltanii fayyadamuu dandeessu. Inna nagube fuulli kana balashee jedhee baay'een maradhe tureyyuu kana garuuyyuu obsinaan fuula kee baay'ee si hatsaddaa baay'ee tokko jechuun qodaa kee tan dura salata balashleessan si deebisaa jechuudha. Kaza erga dibatteen booda erga sirraa badee kaka'ee sirraa badee baqa yeroo si gubu sanii ofuma isaatiif sirraa ka'a. Garuu erga sirraa ka'ee yoo hin dhumne ta'e guyyaa biraa gaafas inni duraan ati dibatte sunoo inni sun sii fayye deebiteettis dibachuu hin dandeessa. Garuu erga sirraa badee erga narraa badee maafan dibadha kan jedhu tokkoon aabee jechuudha. Nama aabee jira inna itti fayyadamaadha baay'ee nama fayyada. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Dhaggeeffachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Shamarran qofa osoo hin taane dhiirris itti fayyadamuu mirga qabdu jechuudha. Qaama kamiin ilaallatu dubartiin ilaallatu jaarsa jaartii xiqqaa guddaa hin ilaallatu. Garuuyyuu itti fayyadamaadhaan ofii kiyyaa sidhaan itti fayyadamee argee fi viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Gaaffii soo qabaattan viidiyoo koo jalatti naaf barreessaa koomentii naaf barreessaa. Wanta isin barbaadda wanta ani beeku tokkorraa shakkii tokko malee yaalee xiinxalee waan dhugaa jiruun siniif dabarsaa. Koomentii barreessaa like share gochuu hin irraanfatinaa na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Gaaffii waan barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Gaaffiin hedduudha. Guyyaa biraa mooyyuu rifeensi keenya yookiin shurrubbaan keenya yeroo gabaabaa keessatti akkamitti akka nuuf margu marree viidiyoo biraatiin amgan deebi'ee dhufutti nagaan naa turaa fayyaa ta'aa. Bakka jirtanitti like share comment gochuu hin irraanfatinaadha. Na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Guddaa galatoomaa. Warri maatii naa taatan warri haaraa video kiyyaaf haaraa walli taatan immoo seenaa like share comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Siniin jedha like share comment gochuu na jajjabeessadha. Baay'ee sin jaalladha sin kabaja. I love you so much. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Nagaan naa turaa turtii gaarii siniin jedha. Sinan jaalladha sinan kabaja. Bye.